Jireenya keenya keessatti maal yoo hubannedha yookaan immoo maal yoo jireenya keenya keessatti raawwannedha kan riqicha milkaa'ina nu ta'e gara gammachuutti gara milkaa'inaatti nu geessuu danda'u. Yeroo baay'ee ofitti amanamummaa dhabuu fi responsibility fudhachuu yookaan itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuun jireenya keenya agam miidhuu danda'a. Haala kamiin immoo jireenya keenya damage gochaa deema. Yoo kana hubachuu dhabne immoo milkaa'ina irraa haala kamiin gadafna kan jedhudha kan guyyaa irraa wal faana ilaallu. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo horror inspire warra taatan akkamiin jirtu. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota hiika guddaa of keessaa qabu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota koo dhumaatti na faana tura. Tole egaa mee jireenya keenya keessatti riqichi milkaa'inaa maali? Haala kamiin immoo deemnee milkaa'uu dandeenya? Haala kamiin immoo maal yoo hubannedha kan nuun milkaa'uu dandeenyu kan jedhudha guyyaa irraa kan wal faana ilaallu. Jireenya keenya keessatti itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuun maal jireenya keenya irra geessisa? Yoo itti gaafatamummaa fudhanne immoo haala kamiin milkaa'uu dandeenya kan jedhudha kan guyyaa irraa wal faana ilaallu. Viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Inni jalqaba irratti argamu jireenya gammachuu qabu barbaaduu fi jireenya baay'ee ta'e barbaaduun jireenya qulqulluu ta'e xiqqoo ta'e jiraachuun barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti gammachuu argachuuf milkaa'aa ta'uuf yookaan immoo milkaa'inatti deemuuf wantoota akkamii raawwachaa jira? Gammachuu guyyaa har'aa jireenya keenya keessatti argannuuf jennee wantoota akkamii raawwachaa jira? Badiiwwan akkamii raawwachaa jira? Namoota irrattis ta'e ofirrattis ta'e naannoo keenya irratti badii akkamii raawwachaa jira? Gammachuu guyyaa har'aa barbaachaaf jecha gammachuu guyyaa muraasaaf jecha miidhaa akkamii jireenya keenya irra geessaa jira? Abjuu keenya dagachuun miidhaa akkamii gufuu akkamii jireenya keenya irra geessaa jira? Jireenya keenya keessatti gammachuun dhumni hin qabne waan qulqulluu ta'eef wanta nama hin miine yoo raawwachaa deemne jireenya boqonnaa qabu jiraanna jechuudha. Ceephuurraa jireenya bilisa ta'e jiraachuu dandeenya. Kanaafuu yeroo hundumaa wanta nu raawwachuu qabnuuf wanta nu hubachuu qabnu jalqaba irratti hin argamu jireenya qulqulluu ta'ee fi jireenya nama kamiinuu hin miinerraa yoo fagaan bara kamittuu ta'e yeroo kamittuu gammachuun jiraachuu dandeenya. Waan tokko jireenya keenya yookaan gammachuu keenya daangessuu hin danda'u. Abdii keenya mul'ata keenya wanti kamuu takaaluu hin danda'u jechuudha. Tole inni lammaffaa irratti argamu immoo ofii keessa dhugaa barbaade. Ati warri kaan akkasii jedhan miti yookaan immoo akka isaatti si yaadan miti. Akka isaan si yaadanitti jiraatta taanaan karoora isaan si baasaniin jiraatta taanaan akka namoonni itti si yaadaniin jiraatta taanaan kun milkaa'ina kee gufuu sitti ta'a jechuudha. Abjuu namoota biraa jiraachuu dandeessa. Ati ofii keessa dhugaa hin beektu taanaan abjuu namoota abjuu qabaniif namoota milkaa'uu barbaadaniif daandii taatee yookaan immoo humna taatee isaaniin gara milkaa'inaatti dhiibdaa jechuudha. Hanga humna keessa kee jiru amma poteenshaalii enerjii keessa kee jiru hin barreetti amma of hin barbaannetti jireenya kee keessatti namaaf hojjechaaf ta'a yookaan immoo abjuu namaa jiraachaaf ta'a jechuudha. Kun yeroo jireenya kee keessatti of bartu yookaan of barbaaddutti namoota hedduu duukaa walitti si buusuu danda'a. Hariiroo kee namoota duukaa qabdu addaan kutuu danda'a. Kun immoo sinaayisuu hin qabu. Namoonni gaafa isaan nutti jijjiiraman, gaafa isaan ofirraa nu dhiiban, gaafa nuun ofiif jiraachuu jalqabnu, gaafa nuun ofiif yaaduu jalqabnu, gaafa nuun ani eenyudha, ani maafan jiraadha, maattan jiraadha jennee of gaafachuu dandeenyu namoonni hin maraattee, maadha taatee, maaliifidha jedhanii jechoota negatiivii ta'anii akka nuun summiitiin miidhamnu nu taasisuu danda'u. Kun immoo kaayyoo keenya irraa duuba nu deebisuu hin danda'u jechuudha. Dhaabattu yookaan akka ati barbaaddee of argattu si taasisa waan ta'eef jireenya kee keessatti gadi fageenyaan of barbaade. Maal gochuu dandeessa? Humna akkamii of keessaa qabda? Haala kamiin yoo deemte immoo kaayyoo kee galmaan ga'uu dandeessa kan jedhu seeraan heeraan gaditti taa'eetii xiinxali. Gaafa of argatte daandii barbaadde riqicha barbaadde ce'uu ni dandeessa. Haala barbaaddeen deemuu yoo barbaadde jalqaba ofii keessa dhugaa barbaade of argatu. Eenyudha? Maalti si barbaachisa? Maalti siif mala? Haala kamiin milkaa'uu dandeessa kan jedhu argachuuf jalqaba of barbaade arga. Tole egaa inni itti aanee argamu naannoon kee gatii kee irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Hawaasa ati keessa jiraattu gammadee jira yoo ta'e kanaa booddattillee gammachuun jiraattaa jechuudha. Namoonni naannoo kee jiran gatiin kee akka inni gad bu'u taasisa. Ilaalcha isaaniitiin yaada isaaniitiin namoonni baay'ee yaadota hamaa ta'an yookaan immoo yaadota summii ta'an naannoo keessaa gaafa maddisiisuu jalqaban eessaa dhufe yookaan immoo namichi kun eenyudha kan jedhamu akka itti qoratamtu si taasisa. Naannoon kee namoota sammuu poozitiivlii yaadan yookaan immoo namoota gammadanii jiraatan yoo ta'e atillee gammaddee jiraatta waan barbaadde raawwachuuf akka barbaaddetti abjuu kee milkaa'ina kee jiraachuuf ni dandeessa jechuudha. Naannoon kee gatii kee murteessa. Haala itti guddatte yookaan immoo haala itti namoota ta'e environmentaaliti keessatti guddatte sun haala kee ni murteessa jechuudha. Akka ati nama gaarii taatu yookaan immoo akka ati nama hamaa taatuufis daandii siisaaq. Akka ati abjuu kee jiraatuufis daandii siisaaq. Akka ati abjuu kee awwaaltuufis daandii siisaaqaa jechuudha. Namoonni naannoo kee jiran namoota wanta gaarii hojjechuutiin namoota jajjabeessanii namoota waan gaarii yaadaniin yoo marfamtee jirta ta'e naaman milkaa'inni siif ni salphata. Garuu namoota hamaan marfamtee jirta namoota ofiif hin yaadneen namoota namaaf hin yaadneen
namoota maatii isaa fi yaanneen marfamtee jirta taanaan kun milkaa'ina kee akka inni duubatti gadafuuf si taasisaa jechuudha. Kanaafuu namoonni naannoo kee jiran gatii kee ibsu jechuudha. Yookaan immoo akka gatii dhabeessa taatu si taasisu. Kanaafuu namoota itti naannoo keetti argaman, namoonni si marsanii jiran, namoonni naannoo keetti argaman namoota akkamiin? Namoota gatii kee ol kaasamoo namoota gatii kee gad buusan. Naannooti jiraattu kun namoota akkamiitiin guutee jira. Kanaafuu gatii kee baruu yoo barbaade namoota naannoo kee jiranii qoradhu. Namoonni naannoo kee jiran yaadota akkamii yaadu kan jedhudha jechuudha. Tole egaa inni itti aanee argamu fayyisaa waanta hundaa hin ta'in. Rakkoo namoota uumaman hundumaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu si miti. Waan gochuu qofuu dandeessu qofa raawwadhu. Ati fayyisaa nama hundumaa miti. Bakki hundumaatti argamuu hin dandeessu. Madaa nama hundumaa fayyisuu hin dandeessu. Kanaafuu bakki hundumaatti nan argama jechuu dhiisi. Daakaa yookaan immoo daakaa daakuu hin dandeessu taanaan nama daakaa nyaateef yookaan nama bishaan nyaate daaktee keessaa baasuuf ittiin seeniin. Sababiin isaas siin fudhatee darba waan ta'eef. Yeroo baay'ee kan namoota miidhu yookaan akka isaan gadafan yookaan akka isaan hin jiraanne akka isaan hin milkoone kan taasisu fayyisaa nama hundumaa ta'uu yaaduu isaanii. Namoota hundumaaf dafanii argamu, namoota dhukkubsatan gaafa argan dooktara ta'u, injiinara gaafa argan injiinara ta'u. Wanta hundumaatti seenuun akka ati milkaa'ina kee hin jiraanne si taasisa. Dhaabi namoota hundumaaf fiiguurraa of bari. Eenyu akka taate maal akka taate of bari. Ofii keellee daakaa hin beektu taanaan nama bishaan nyaate hambisuuf itti seentee ofii nyaatamta. Kanaafuu fayyisaa nama hundumaa ta'uu hin barbaadin. Ofiif jiraadhu. Maal akka taate baaki. Namoota hundumaaf dirmachuu dhiisi. Of ilaali. Jalqaba ofirraa suphee si qabee jiru ofirraa harca. Nama hundumaaf argamuun dura ofiif argami. Eenyu akka taate of beeki. Kanaa booda jireenyi siif ni salphata. Yoo ofirratti ilaalte, yoo ofiif yaaddee jechuudha. Inni itti aanee argamu milkaa'ina namoota birootti gammadi. Milkaa'ina namoota birootti gaafa gammadu mataa keetiif jireenyi kee boqonnaa argata. Namoota biraatti ni naaftu taanaan namoonni biraa gaafa isaan si biraa milkaa'an yookaan gaafa isaan si biraa waa tokko achiif godhan milkaa'ina isaaniitti gammadu. Kun eenyummaa nama dhugaa agarsiisa waan ta'eef milkaa'ina abaluutti, milkaa'ina hiriyaa keetti, milkaa'ina maatii keetti, milkaa'ina naannoo keetti yoo hin naafta ta'e yookaan immoo yoo hin gammaddu ta'e milkaa'ina keetti namni si gammadu hin jiru yookaan immoo milkaa'uu hin dandeessu gufuu sitti ta'a. Yaadotati arrarratis yaaddu summii caaludha waan ta'eef inaaftummaan yookaan milkaa'ina namaatti gammaduu dhabuun si miidhuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu irraaf qabadhu. Haala gaariitiin of eegi, of kunuunsi, ofiif yaadi. Milkaa'ina namaatti gammaduu dhabuun kaansarii caaludha. Gammachuurraa, nageenya keerraa dhukkuba hamaatti see saaxila waan ta'eef milkaa'ina namaatti gammadi. Tole egaa barnoota keenya guyyaa har'aa waan baay'ee akkasiin baratanii abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.